Qindeessummaa Ministeera Hojii fi Ogummaa fi Waaldaalee Konfedereeshinii Hojjettoota Itiyoophiyaatiin mata duree mirga hojjetaa kabajamuun nageenyaa fi oomishtummaa indaastirii bu'uura jedhuun guyyaan hojjettootaa akka biyyaatti yeroo 51ffaaf magaalaa Finfinneetti kabajameera. Waltajjii kabaja guyyaa kanaa irratti haasaa kan taasisan damee hojjetaa fi hojjechiisaatti Ministeer Deetaan Ministeera Hojii fi Ogummaa obbo Daani'el Tarreessaa mirgii fi faayidaan hojjetaa akka kabajamuuf naannoo hojii mijataa taasisuu qofa osoo hin ta'in hojjetaan haala addunyaa jijjiiramaa kana keessatti akka of qopheessuu fi of ga'oomsuuf Ministeerri Hojii fi Ogummaa hojii bal'aa hojjetaa jiraachuu himaniiru. ምርትና ምርታማነትን በክህሎት ልማት በመደገፍ አካታችና ፍትሃዊ የሥራ ገበያ ስርዓት በመዘርጋት oomishaa fi oomishtummaa dandeettiin deeggaru sirna gabaa hunda galeessaa fi akka qabeessa diriirsuun mala guddinaa biyya keenyaaf barbaachisaa waan ta'eef Ministeerri Hojii fi Ogummaa guddinaa fi dorgomtummaa biyyaalessaa mirkaneessuuf hojiilee riifoormii babal'aa kutannoon gaggeessaa jira. Haalota jiran hubachuun Ministeerri keenya mirga hojjetaa biyya keenyaa akka kabajamu qofa osoo hin ta'in waqtii addunyaa jijjiiramaa kana keessatti dorgomaa akka ta'anii fi akka of qopheessaniif xiyyeeffannoon ni hojjeta. Addunyaa jijjiiramaa kana faana tarkaanfachuuf aadaa hojii, tooftaa oomishaa, bu'aa qabeessummaa fi namuusa hojii keenyaa jijjiiruun oomishtummaa biyyaa mirkaneessuu qabnas jedhan obbo Daani'el. Hojjetaan mirga isaa kabachiisuuf kan qabsaa'uuf oomishtummaan indaastirii keessatti akka dabalu, bu'aachi keessaa argamurraas fayyadamaa ta'uu fi guddinni indaastirii waaraa akka ta'uu fi kan jedhan ammoo pirezidaantii Waaldaa Konfedereeshinii Hojjettoota Itoophiyaa obbo Kaasahuun Follooti. ሰራተኛው የሚደራጀው ተደራድሮ መብቱን ለማስከበር hojjetaan kan gurmaa'uuf mari'atee mirga isaa kabachiisu nageenyi waaraan indaastirii keessa jiraatee oomishtummaan akka dabaluuf bu'aa argamu irraas fayyadamaa ta'uu fi itti fufiinsa eegalee indaastirii mirkaneessuuf malee akka warri tokko tokko osoo hin hubatiin jedhan dhaabbata qorumsatti galchuuf yookiin dhaabbatichi akka kasaaruuf nageenyi indaastirii akka boora'uuf miti. Pirezidantiin ittaanaa Waaldaa Konfedereeshinii Hojjechiiftoota Itoophiyaa Dr. Daawit Mogas Gamasaaniin guyyaa kana kabajuun yaadannoo qofaaf osoo hin taane hojjetaaf hojjechiisaa gidduutti walamantaan akka jiraatuu fi oomishtummaan dabaluuf hojii qabatamaa barbaada jedhaniiru. የሰራተኛ መብት የተከበረበት የሥራ ቦታ bakki hojii mirga hojjetaa itti kabajametti waliigaltee olaanaan hojjetaa fi hojjisiisaa gidduu jiraachuu bakka hojii mariin hawaasummaa itti jabaatee fi oomishaa fi oomishtummaan kan itti guddatu ta'uun ni beekama. Kanaaf mirga hojjetaa kabajuun seera kabajuu qofa osoo hin ta'in tarsiimuu biizinasii cimaa fi bu'uura diinagdee waaraa ta'ee ilaalamuutu irra jira. Itoophiyaa, Jibuutii, Sudaanii fi Sudaan Kibbaatti daayirektarii dhaabbata hojjettoota idil addunyaa ILO Mr. Kumbaalaa Indaabaa ergaa dabarsaniin guyyaa kana yaadachuun qofti gahaa akka hin taanee fi mirga hojjetaa fi mirga dhaabbilee mirga hojjetaaf qabsaa'anis kabajuun dirqama akka ta'e dubbataniiru. Sustainable development cannot be delivered without workers and their organizations. Hojjettootaa fi dhaabbilee isaaniitiin ala guddina waaraa fiduun hin danda'amu. Dhaabbileen hojjettootaa warreen imala guddinaa keessatti kufaatiin isaan qunnameef bakka hojiitti, manaa fi hawaasa keessatti sagalee isaaniif ta'u. Kanaaf marina hawaasummaa fi waltumsi gamsadee Itoophiyaaf meeshaa guddaa ittiin oomishtummaa fi faayinaansii ce'umsa hoogganuu keessumatti ce'umsa haala qilleensaa fi dijitaalaayizeeshinii hoogganuu karaa haqa qabeessaa fi waltumsa cimsuun walitti bu'iinsa hiikuuf ishee gargaaruudha.